Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraan tanas kunoo herrega kutaa saddeettaffaa qabadde isiniif dhiyaadheera. Innis gilgaala 5.3 guutummaa isaatii qabadde kaniin isiniif dhiyaadhe barnoota herregaa kutaa saddeettaffaati. Gilgaala 5.3 tole egaa dura viidiyoo kana laaluudhaan dura warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa maaloo hadaraa jecha akkasuma warreen maatii hin ta'in ammoo saabskraayib waan jettu san itti bu'aati bira darbaa gara viidiyootti ilaaluutti ce'a jecha mee tora gara gaafii dalaguutti haasennu danaa armaan gadii irratti gaafii tokkoffaan danaa armaan gadii irratti rogsadee abaacaan rogsadee kofa sirrii kofti sirrii isaa verteksii caa rogni aabaa haayipootensii fi rogni caadaa parpendikularii haayipootensii ta'an dheerina caadaa dheerina aacaa fi aadaa barbaadija. Egaa akkuma fakkii kanarraa agarrutti fakkiin kan kenname isa kana fakkii kenname kana irratti fakkii kenname kana irratti kan mul'atu danaa nuu kenname irra dhaabbannee kan nuuf hin kennamin barbaaduu dandeenya. Mee jalqabatti kan nuti barbaaduu dandeenyu aarraa kaasee hanga daatti kan jiru barbaaduu jalqabna. Aarraa kaasee hanga daatti kan jiru barbaaduudhaaf roga baacaa yookiin 10 kan nuu kenname kana 10 iskeerii jenna. 10 saantimeetir iskeerii 10 saantimeetir iskeerii 10 saantimeetir iskeerii walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. 8 baay'isuu 8 seentimeetira baay'isuu aabaa roga guutummaa aabaa 8 jechuun kun kamiyyoo jenne daadhaa hanga baatti kan jiru jechuudha. Daadhaa hanga baatti kan jiru baay'isuu aabaa baay'isuu aabaadha jechuudha. Tole egaa isaan kana hogguu waliin baay'ifnu eenyu wajjin wal qixxeedha jechuudha. Baacaa iskeerii wajjin wal qixxee baacaa iskeerii jechuun roga 10 bakka bu'ee jiru kana jechuudha. Egaa asirra dhaabbannee 10 kana iskeerii yeroo goonutti 10 iskeerii yeroo goonutti meeqa argannaa yoo jenne 100 argannaa. 10 iskeerii jechuun 100 saantimeetir iskeerii ta'a. Walqixa ni ta'a 8 aabaa jala 8 jennaa asittis jala 8 seentimeetira asittillee 8 seentimeetira 8 kun seentimeetira waaniif cinaa qabuuf kana waddee seentimeetira as keessa jiru bakka kanatti 100 seentimeetira iskeerii yeroo jedhutti seentimeetirii 2 jira waan ta'eef inni as jiru tokko isa jala jiru tokko ni bada asi 8 balleesse aabaan kophatti nu hafa kana gaamma aabaan rogni aabaa haayipootensii kaslaa jedhamu kun walqixa ni ta'a. 100 gaafa 8tiif hirru 8tiif yeroo hirru 12.5 saantimeetira ta'a. 12.5 saantimeetira ta'a jechuudha. Kana jechuun fageenya aarraa kaasee hanga baatti jiru jechuudha. Fageenya aarraa kaasee hanga baatti jiru 12 saantimeetira argannee jirra. Egaa 12 saantimeetira isa kana eega argannee eega 12 saantimeetira argannee gara isteeppitti aanutti yeroo deebinu aabaa guutummaan isaa 12 saantimeetira 12.5 saantimeetira eega ta'e 12 kanarraa yoonii fi 12 kanarraa yoonii fi 8 hirrifne jechuudha. 8 kan nuuf kenname kana jechuudha. Kani daadhaa hanga baatti jiru jechuudha. Karaa biraa aadaan walqixa aadaan haadha hanga daa akka jiru kana jechuudha. Aadaa argachuudhaaf guutummaa isaa kanarraa baa hirrifnaa jechuudha. Aadaan
walqixa ni taha. Aabaa hir'isuu baadha. Egaa aabaan keenya 12.5 hir'isuu 8 walqixa ni taha 4.5 jechuudha. 4.5 jechuun kami aarraa hanga daatti kan jiru jechuudha. Aarraa hanga daatti kan jiru kan nuti barbaannus tokko isuma waan ta'eef aarraa hanga daatti kan jiru 4.5 saantimeetira ta'a jechuudha. 4.5 saantimeetira. Eega tahee gara isteeppiitti aanutti immoo yeroo dabarrutti aacaa yoo barbaanne ammallee aacaan